Jaalalli biyyaa mallattoo raayyaa ittisaati. Raayyaa ittisa biyyaa amaloota adda isa godhan hedduun jaalala biyya isaaf qabudha. Waraanni isaa hundi ibidda akka isaaf boba'u keessatti jabinaaf dandeettii isaa ibsuun jaalala biyya isaa agarsiifata. Baadiyyaa fi magaalaatti aantummaa uummata isaatti agarsiisuun waraana beekamudha. Daangaa biyyaa lubbuu isaa aarsaa gochuun tiksuun cinatti hojiilee misoomaa irratti hirmaachuunis ni beekama. Waraanichi jaalalaa fi quuqama isaa daangaa hin qabneen qote bultoota maasaa qonnaa irratti argamuun yeroo deeggaruu arguun baratamaa waan dhufedha. Raayyaan keenyaaf jaalalli biyyaa mallattoo adda baaftuu isaati. Haa ta'u malee oolmaa raayyaan biyyaaf oolaa ture dagachuun gareen badisaa seenaan dagatamne laphee uummata Itoophiyaa keessatti barreessanii darbaniiru. Gootichi raayyaa ittisaa lammii isaaf waardiyyaa nagaa dhaabbatee osoo jiruu gochi hamminaa onnee Itoophiyaanotaa maramadeessuu waraana Izii kaabaa irratti raawwatamee ture. Onkoloolessaa 24 guyyaa Itoophiyaan baandotaan ganamtedha. Guyyaa shirri biyya diiguu itti labsamee guyyaa bara baraan yaadachaa jiraatamu ta'e. Dhiigni guyyicha dabaan jigee Itoophiyaaf tokkummaa ta'ee walitti akka qabees lafeen caccabee utubaa biyyatti akka ta'ee qalama furdaan galmee seenaa irratti katabamee leellisaa dhalootatti ceesifamu ta'eera. Raayyaan ammallee dirqamatti kennamee ba'achuun biyya isaa eeguuf tasumaa boodatti hin deebine. Olaantummaa seeraa kabachiisuun baandota biyya kana diiguuf yaalaa jiran irratti tarkaanfii jabduu fudhachaa jira. Itoophiyaan biyya diina keessaa falaan yaalii badisaa yeroo hedduu irratti xaxamaa garuu ciminni fi jabinni keessa ishee qabdu kan diinota isheen olidha. Keessaa jabaa biyya utubee dhaabuu qabatteetti tokkummaa fi jaalala raayyaan ittisa biyyaa waliif qabuun biyyaaf akka malutti ijaareera. Keessoon raayyaa ittisa biyyaa jabaa akka sibiilaa eenyuun cabuu hin dandeenyedha. Raafamni fi ololli kamillee yeroo dhiyootti dhufee iddoo isaatti hin jijjiiru. Ijaarsi raayyaa haaromsa taasifameen gaggeessaa gaarii godhateera. Uummatni Itoophiyaa dandeettii ilmaan isaanii raajeffachuun jajjabeessaa jiru. Olola baandotni oofan maraaf gurra hin kennine. Hooggansa jabaa qabdu waliin Itoophiyaarraa diinota ishee qolachaa kan jiru raayyaa cina hiriiruun ol ka'umsa biyyaa mirkaneessuu irratti kan argamu uummata Itoophiyaadha. Raayyaan ittisaa tattaaffii qorumsa akka aduu saafaatti gubuu gidduutti taasiseen injifannoolee roga danuu galmeessisuus danda'eera. Egaa injifannoon raayyaa ittisa biyyaaf jecha qophii guyyaa har'aa asumaan goolabnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatoomaa.